Obbo Ibsaa barreessaa kitaaba kana Obbo Dr. Alamuu Simee Ministeera Tiraanspoortii Obbo Fee guyyaan darbee har'a immoo tan akkanaa kana arguudhaaf waan dhaqqabneef Obbo Ibsaadhaaf duwwaa hedduun ta'een hundi keenya hundi keessanuu kitaabicha ani kitaaba waan qabadhe hoon dubbisu guyyaa tokko guyyaa lamaan dubbisa kitaaba kana garuu dubbisuu hin dandeenye xiqqoo deemee tanan duubatti deebi'ee sammuun koo immoo waggaa 30 darban immoo yaada as geenyan naamana Oromoon tokko taaneet fuulduratti tarkaanfanna waan guddaadha. Waa'ee kitaabichaa hedduun dubbatin an waan lama na gammachiisa. Warri umrii isaanii gammoojjii keessatti fixan, umrii isaanii biyya alaatti fixan, jireenya dhaban, Oromoodhaaf kana finneedhanii warri makaraa dabarsan dhumarratti lubbuudhaan edu warri durii sun jiraachuu baate ofiidootan jedhamu jiraatu. Isaan wanna calqabaniif Jeneraal Waaqoo Guutuu amrii ta'anii reeffa isaanii fi maatii isaanii biyya Keeniyaatiifin guyyaa fuunee awwaalu rakkoo garuu wanni feehoo ta'e Jeneraal Waaqoo Guutuu qabsoo uummata Oromoo keessatti nama seenaa olaanaa qaban waan ta'aniif isaanoo kabajuu baanne warri amma jiru sin kabajamnuudha hin jiru. Yaalii guddaa godhaatii ture. Yaalii guddaa fuunee dhumarraa noo geenyu waa keessa galee nu jalaa bittinneessa. Fuunee dhumarraa noo geenyu waa keessa galee nu jalaa. Obbo Leencoo, Dr. Diimaa, Leencoo Baatii Ameerikaa hundee namoota biraatti sedduun argatin deebi'een beeku. Guyyaa lama guyyaa sadii waliin teenyee marannee eduu akkas ta'e wayyoo waliin jennee addaan ba'a. Asoo geenyu oduu santan argee hoo jiraate imbaasirraa yookaan bakka tokkorraa abbaan duulaa abaa wajjin mari'achaa oolee dhameet oduun as ga'a. Dhumarratti anuu riipoortii godhuun calqabe. Hojii raawwachiistuun walitti qabamu. Warra gaggeessota abaa argadde waliin mari'adheetan jira jedhee haasa'uun calqabe. Maaliif seetan guyyaa tokko abbaan ta'een katabata eduu ABO'n bara 83 afur yeroo ce'umsaa ba'aa baatu baatee as turee jiraate uummanni Oromoo dargaggeessa Oromoo qeerroon qarreen waggaa 27 rakkoo keessan turuushu yeroo gabaabaa keessatti dabarraa suni waan ta'eef rakkoon nurratti fe'a. Anis ABO ta'eetan jira qoratameetan jira ABO walitti qabda jedhame Alamuunis ABO ta'ee jira warri amma gaggeessaa jiran kunis ABO taatan jedhamni qoratamanii jiru. Kanaaf nama hundaa mataa dha'uudhaaf meeshaa ta'e baay'ee nu miidhe. Har'as uummata Oromoo tan miidhu kan garaagarummaan hin jiraatu miti. Garaagarummaan hawaasa bal'aa akkanaa kanaa miti. Maatii tokko keessa hin jiraata. Maatii tokko keessatti namni shanoo jiraata. Tokko barnoota barbaada. Tokko sirbuu barbaada. Tokko faarfachuu barbaada. Tokko dhuguu barbaada. Tokko hojjechuu barbaada. Hundu garaagaraa garuu goojjoo sun hin jirtu hundaa hin baatti. Nu birattis goojjoo tokko qabna mana takka. Manatti tana keessatti garaagarummaan ilaalchaa jiraachuu danda'a. Manatti diiguudhaaf xaaruun qabna. Ishii qabanneet achi keessatti garaagarummaa keenya qabannee deemuu qabna. Har'a dhugaa dubbachuudhaaf Dr. Abiy
gaggeesson har Dr. Abiy wajjin waltajjii qabatanii jiran wanni hojjechaa jiran kun eduu waggaa 30 dura calqabamee jiraate biyyi tun eessa geesse. Eduu waggaa 10 dura calqabamee jiraate biyyi kun eessa geesse. Har'a asii deduu abaarreen jiru, asiin eduu waraanni jiru, asii kun eduu biyya gurguratu, asii kun eduu bitatu, asii kun eduu bitamu wanni har'a hojjetamu kun hojjetamaati jira. Eduu tokko taanee jiraanne hoo Itoophiyaa barin jijjiirra. Itoophiyaa duwwaa eduu tan akka Dr. Abiy deddeebisee jedhu baatee Afrikaan jijjiiramte. Hin jijjiiramu. Humna guddaadha biyyi kun tan qabu. Qabeenya guddaadha biyyi kun tan qabu. Garuu qabeenyi keenya tan badu, humni keenya tan badu walumaa wal irratti duuluudhaan. Kanaaf obbo Ibsaa Naga'oo anaaf kitaaba hedduun ta'een kana caccabse. Har'a isin garaagarummaa qabaachuu danda'a. Eduu kana ta'e tan jedhu qabaachuu danda'a. Anis nan qabaadha. Garuu biyya takka qabna. Itoophiyaa tan jedhamtu. Uummata takka qabna. Oromiyaa tan jedhamtu. Kanaan alatti wanni biraa wanni qabnu hin jiru. Ishii kana erga balleessinee booda jiraachuu hin dandeenye. Never. Warri amma maraatu kun hundumtuu jiraachuu hin danda'u. Isoo waan jiraatutti fakkaata. Tan jiraan uummanni kun biyyi kunoo jiraatee duwwaadha. Kanaaf kitaabni kun kana caccabseet karaatti akka galu. Nugaa waan gaarii yaa faarsinu yaa deeggaru wanni nuuf gaarii hin taane inni amannoo jiraates walitti dhukaasuudhaan heduu hin ta'in wal abaaruudhaan heduu hin ta'in yaadaan olaa morminu. Yaadaan tammuwaate itti fufu dimokiraasii jechuun isaa tan jedhu of keessaa qaba. Kana waan ta'eef obbo Ibsaa galatoon. Wanna umrii kee guutuu itti xaarte har'a iskiriptoodhaan lafa gooteerta. Wanna umrii kee guutuu itti xaarte. Kanaaf galatoomii seenaan si yaadata, biyyi tunis si yaadatti, ammaan booda namoota baay'eedhaaf karaa bantee dheetan aman. Tan katabames dhugaadha. Dubbiin akkamitti dhufe? Eessa ga'e har'a maalirra jira? Dhugaa akka ta'u. Dhugaan kun dhaloonni irraa barata. Dhugaan akka baddu tan godhu warra haaraa dhufaa jiru miti. Warra umriidhaan har'aas jirrutu dhugaan akka baddu godha. Warra guyyaa takka rasaasa dhukaasee hin beeknetu Ameerikaa ta'ee rasaasa dhukaasisa. Warra guyyaa takka beela hin beeknetu achi taa'ee uummata beelatti galcha. Warra dhugaa guyyaa takka miilan biyya kana keessa hin deemnetu abidda biyya kanatti qabsiisa. Abiddoo qabatu maal akka ta'u hin beeku. Ijoolleen isaas hin jirtu. Maatiin isaas hin jiru. Warri achi maraatu kun taaksii oofaa, kun paarkingii hojjetaa, kun maal hojjetaa jetti. Biyyan beeku. Ani daaspooraa hamma danda'utti mari'achiisetan jira. 90% biyyan beeku. Biyya dun beekin maraata. Politikeenyaa namni jedhamu kun immoo biyyan beeku. Warri nu abaaru kunis biyyan beeku. Kanaaf abaarsa cinaattaa dhiisnu jaalala biyya keenyaaf haa kenninu. Har'a gaggeessonni biltsiginnaa Dr. Abiyyiin gaggeeffamu hundumtuu wanna hojjetan biraa dhaabbannu yaa deeggarru yaa cimsinu wanni achi hiikamuu qaba. Rakkootu jireenya immoo karaa nagaatiif karaa nagaa duwwaadhaan yaa sirreessu. Amma achi duuti nu keessaa hafu. Amma achi ol balleessu nu keessaa hafu. Ammaan booda nagaa taabaa. Tanan jedhu kan. Obbo Haayileen as keessa hin jiru. Adde Makkiyaa garuu kaameeraadhaan argeetan jira. Jirti miti Makkiyaa? Adde Makkiyaan jirtu obboleettiin ta'u. Dhaqxee harma ishii qabattee boocheerti. Har'a kolfi. Giximii dubbiste santu sii kataba. Galatooma.